Hallelujah. Gooftaan isinaa eebbisu. Har'a dubbii waaqaa walitti dubbachuudhaaf jirra. Gooftaan yeroo nu kennuu isaatiif ulfinni isaaf haa ta'u. Har'a kan irratti dubbachuudhaaf deemu matsaafa Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 1-23ti. Hunda isaa lakkoofsa 23 kana dubbisuu irratti yeroo hin fudhadhu garuu qabiyyeen dubbii kanaa teekistii kanaa maal akka ta'e waaqayyoon as keessatti maal akka nutti dubbatu waaqayyoon akka maal nu barsiisu waaqayyoon akka jireenya keenya irratti maal akka godhu asirraa kaasee waan tokko isinitti dubbachuudhaaf yaala waaqayyoon haa ulfaatu. Kanaaf kutaa macaafa kanaa walumaa gala fakkeenya gooftaan keenya Yesus Kiristoos fudhatee namoota ittiin barsiisedha. Bidiruu irratti ol bahee taa'ee namoonni immoo dhaabbatanii isa dhaggeeffachaa turanii. Kanaaf waa'ee kanaa kan dubbatudha. Paraabels yookaan fakkeenya kan jedhamee afaan Oromootiin kan dubbannu kanaadha. Seensa macaafa kanaatiif akka ta'u waan tokko dubbachuun barbaachisaa kan ta'u gooftaan keenya Yesus Kiristoos waan asirratti inni godhe waan haaraadha. Of course bakka biraatti Maariqoos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irratti illee kanuma godheera. Bakka itti barsiisu pulpiitii bakka mana keessatti bakka beekamaa bakka warri Yihudaatti wal ga'anii seera isaaniitti gaggeessan otoo hin ta'in bidiruu irratti ol bahee daarii bishaaniitti kan barsiisuudhaaf deeme. Bakki kun haala haaraadha. Caljennee yeroo laallu bakka bishaan daarii bakka bookeen nama nyaatu jiru bakka bubbee hamaan jiru bakka raamoon nama cicciniinu busaan jiraachuu bakka danda'u akkaataa kana nama walitti maa qabee gooftaan keenya bakka haaraatti maa godhee kan jedhu sammuu namaa keessatti dhufuunsaanaaf. Karaa tokko namoonni bara kana jirru baagiraawundii gaarii, viidiyoo gaarii, footoo gaarii waraabamuu fi barbaade jechuu dandeenya. Haala akkasiitii miti dubbiin isaa. Maaliif kana keessatti godhee jennee gaafa laallu warri Israa'el kun haala gooftaan keenyatti barsiisu kun baay'ee ittiin tolle waan ta'eef mana keessatti barsiiseera of course, mana isaa keessatti bakkoota namoonni jiraatan keessatti haala adda addaa keessatti barsiiseera. Walumaa gara Senegaal bakka warri Israa'el itti wal ga'an kana jechuu kooti. Haala yeroo saniitiin bakka itti cufanii turani, bakka itti barsiisu, haala itti barsiisu, haala uummataan itti wal argu karaan dhiphachaa dhufe. Kanaaf gooftaan keenya inni samii banuu danda'u, inni bakka barbaadetti barsiisuu danda'u, inni namni isa dhoowwee hin dandeenye daarii bishaanii taa'ee namoonni dhaabbatanii isa dhaggeeffatu. Haala amma waldaa keessa jirru bakka jirru holaaltan namoonni hin taa'u namni barsiisuu hin dhaggeeffata. Bakka kana holaaltan garuu inni taa'aa ture isaan dhaabbatanii dhaggeeffatu turan. Nama waaqaa tokkotu waggaa dhibootaan dura Isparjiin nama jedhamutu akkuma bara Kiristoos san otoo namoonni wangeela dhaggeeffatan dhaabatanii namni barsiisu taa'ee namni waldaa keessatti hirriba rafu baay'een jiraachuu hin danda'u jedhe. Maaliif namoonni akka wangeela sirriitti dhaggeeffatan jechuu isaati. Kanaaf gooftaan keenya fakkeenya fudhatee dubbate. Fakkeenyi kun egaa walumaa gala wanna jaroota kanatti himuu inni barbaadedha. Lakkoofsa 1 gaafa laaltan akka jedhu guyyaadhuma sanas Yesus manaa bahee ciisa bishaanii bira taa'e. Lakkoofsa 2 tuuta sonaan guddaan isa biratti walitti qabaman. Bidiruu tokko yaabbatee barsiisuudhaaf taa'e. Namoonni hundinuu immoo qarqara ciisa bishaanii hin dhaabatu turanii. Akkuma dura isin jedhe inni taa'a isaan bishaan daariitti walitti qabamanii gooftaa dhaggeeffatu turan. Bidiruun immoo pulpiitii gooftaa keenya Yesus Kiristoos ta'ee argamee jira asirratti. Kanaaf jireenya yookaan haala inni itti barsiise kana gaafa laaltan namoonni fakkeenya kana akkaataa inni itti fudhate akkaataa inni itti dubbachuudhaaf yaale lakkoofsa 1 fi 23 kana wanna baay'ee kaasee dubbate gooftaan keenya Yesus Kiristoos kabajni ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf ani maalan godhaa lakkoofsa 23 kana bakka sadiitti qoodan breakdown yoo jedhee waan tokko isinitti dubbachuudhaaf yaala saba waaqayyoo ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Na dhaggeeffachuu keessaniif illee gooftaan isin haa eebbisu. Lakkoofsi 1-8 fakkeenya gooftaan keenya Yesus Kiristoos kaa'ee dubbata. Sanyii namni tokko facaasuudhaaf bahe ture hima. Wannumti qabxii Mata-Dureen irratti dubbadhu sanyii jireenyaa kan jedhudha. Sanyiin jireenyaa jireenya keessan keessa, jireenya koo keessa, jireenya namoota gabiraatti haa baay'atu. Hundi haa godhatu, ija haa baasu, ulfinni gooftaaf haa ta'u. Lakkoofsi 1-8 waa'ee gooftaan keenya fakkeenya inni fudhate kun maal akka ta'e akkaataa akkamiin namoota kanatti dubbachuu akka barbaade fakkeenya waa'ee kanaa kaasee sanyiin dhakaa irratti kufe, karaa irratti kufe,
qoreetta keessatti kufe, biyyoo gaarii irratti kufe jedhee fudhata. Edaa biyyeen kun gosa 4 ta'uu isaa argitu bakka sanyiin kun itti kufe. Inni tokko karaa daarii irratti yookaan karaa bukkeetti kufe jedha. Inni tokko lafa dhakaa qabu irratti kufe jedha. Inni tokko immoo qoraatti keessatti kufe jedha. Inni immoo biyyee gaarii irratti kufe jedha. Kanaaf bakka 4 yookaan biyyee haala 4 keessatti kufe irratti ta'uu isaa arginaa jechuudha. Inni jalqabaa lakkoofsa 1 haga 8 akkuma hin jedhe waa'ee fakkeenya kanaa gooftaan keenya bakka itti dubbateedha. Lakkoofsi 8 wala 9 haga 17 gooftaan keenya waa'ee jaratti dubbatu kan bidiruu irra taa'ee gaafa inni dubbatu jaroonni dhaabatanii dhaggeeffatan kun barumsa inni barsiisu kana gaafa dhaggeeffatan wanni baay'een hin galuuf turan. Keessi isaanii dukkana akka ta'e, keessi isaanii amantaa akka hin qabne, keessi isaanii rakkina akka qabu, keessaa gara alaatti jireenya isaanii gooftaan keenya Yesus Kiristoos isaanitti dubbachuu isaanii argitu. Lakkoofsa 9 haga lakkoofsa 17 fakkeenya maal jedhee Matsaafa Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 9 irratti akkas jedhamee barreeffameera. Akkas jedha. Hin dhaggeeffattu garuu hin hubattani. Hin argitu garuu hin ilaaltu garuu hin argitani. Iji keessanii ilaalaa garuu hin hubatu hin argitani. Onneen keessa waan isitti hin dhaggeeffattani jedha. Macaafa Hisqeel boqonnaa 33 lakkoofsa 11 irratti Israa'el otoo karaa kanarraa deebitee jalinarraa odoo deebitee cubbuu keerraa utuu deebitee ani si fayyisuuf waan kee si fayyisa jedha yeroo dubbatu lakkoofsa 9:17 olaaltan. Kanaaf lakkoofsi 9:17 kun haala namoonni keessa jiran dabni isaanii maal akka ta'e korraapshinii sammuu isaanii kan isaaniif firdiin qophaa'e maal akka ta'e expose yeroo isaan godhu keessaa gara alaatti haala isaanii akka dubbatu argitu lakkoofsa 9:17 kana. Lakkoofsi 18 haga 23 immoo fakkeenyi gooftaan keenya Yesus Kiristoos dubbate kuni paraabilisiin kuni waa'ee maalii akka ta'e hiikkan isaa maal akka ta'e jireenya namoota kanaatiin maal akka ta'e bakka inni itti hiikee dubbateedha. Ani asirratti baay'inaan yeroo koo fixee dubbachuu kanan barbaadu. Kanaaf warra Giriikootaa biratti paraabilisii yookaan fakkeenya akkasii dubbachuun haaraa miti. Beekamaadha. Warra Yuudotaa biratti fakkeenya akkasiitiin dubbatamuun beekamaadha. Kanaaf fakkeenya akkasii kun immoo maal barbaada? Hiikaa barbaada. Konteeksiin isaa maali? Yaanni kanaa maali kan jedhu hiikaa barbaada. Hiikaa malee waan kana hubachuun hin danda'amu waan ta'eef. Kanaaf gooftaan keenya Yesus Kiristoos asuma boqonnaa kana lakkoofsa 36 irratti gaafa gabbuutanii ammallee isarratti dubbachuuf miti gaafa argitan kana jechuun maal jechuudha? Hiikaa isaa nutti himi jedhuun inkirdaannoo kan immoo aramaan irshoo wajjin marge jechuun kee maal jechuudha jedhanii gaafii isatti dhiyeessaa turan. Nutti himi fakkeenya barbaada. Fakkeenyi kun hiikaa barbaada jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti fakkeenya dubbate itti aansee immoo hiikaa isaa maal akka ta'e gooftaan keenya dubbate jechuudha. Kanaaf egaa akkuma asirraa argitan sanyiin eegamuutu irra jiraata. Sanyiin faca'u tokko baduu hin qabu, hatamuu hin qabu, du'uu hin qabu, goggoguu hin qabu, nyaatamuu hin qabu, faca'uu qaba, marguu qaba jechuudha. Sanyiin kana miti beekna. Kanaaf yaada kana keessatti elementii sadii yookaan waan sadii gooftaan keenya Yesus Kiristoos kan dubbate. Yookaan immoo yaada sadii argitu, waan sadii argitu fakkeenyota barumsa kana keessaa tokko biyyoo argitu. Biyyeen kun onnee namaa bakka bu'a. Onnee ilmoo namaa represent godha biyyeen. Inni lammataa sanyii argitu, sanyii faca'u. Inni immoo dubbii waaqaa ta'uu isaa argitu, dubbii waaqaa isa namarra faca'u. Inni sadaffaan isa facaasu argitu. Isa facaasu. Kanaaf waan sadeen kana karaa adda addaatiin as keessatti deddeebi'ee yeroo gooftaan keenya dubbatu argitu jechuudha. Kanaaf sanyiin faca'ee bu'aa buusuun yookaan immoo firee godhachuun baay'achuun dippilikeet ta'uun dirqama sanyiiti. Hoo kanan ta'in hin facaane yookaan seeran biyyee siriirra hin buune jechuudha. Kanaaf kiristaanonni irra jirullee yoo ta'e fireen jireenya keenya irra jiraachuun akka jiraatu kanarraa argina. Fireen jiraachuun dirqama ta'a. Yookaan immoo ija godhachuun. Ija godhachuun kun wal qixaachuu hin danda'u. Inni tokko baay'ee qabaachuu, inni tokko 100 qabaachuu danda'a. Inni tokko 60 qabaachuu danda'a. Inni tokko 30 qabaachuu danda'a. Garuu dirqama namni gooftaa beeku tokko, namni gooftaa amanu tokko jireenya isaa irratti ija godhachuun firee yookaan immoo furuutan jedhan kana qabaachuun dirqama ta'a jechuudha kiristaanaaf. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf gooftaan keenya Yesus Kiristoos Maatiyoodhuma boqonnaa 7 lakkoofsa 16 irratti namoota koo ta'uu yookaan duuka butoota koo ta'uu kan beektani ija isaan godhataniin firee isaan qabaniin beektuu jedhe gooftaan keenya. Kanaan beektuu jedhee dubbate. Kanaaf fireen Maatiyos Yohaanis 15:8 irrattis
otoo ija baay'ee godhattanii otoo firee baay'ee godhattanii duuka buutota koo taatu. Abbaan koollee kanaan kabajamaa jedhe gooftaan keenya yeroo dubbatu. Kanaaf walumaa gala yeroo laaltan gaa barumsa inni asirratti barsiise kun giddu galeessi isaa fakkeenya dubbii waaqaa nama irra margee firee godhachuu danda'u yookaan ija godhachuu danda'u maal akka ta'e barsiisee jechuudha. Kanaaf Luqaas yeroo barreessu waan kana bakki kuni wanni kuni bakka baay'ee keessatti barraa'eera fakkeenya kuni. Fakkeenyaaf Luqaas 8:11 irratti maal itti dabaleera dhuma bakka barreesse irratti yookaan bakka rikoorde yookaan bakka waaqayyoon itti dubbate kana irratti jechuu kooti akka jedhu hiika fakkeenyi namicha sanyii facaasuu kana sanyiin dubbii waaqayyooti jedha. Argitanii clearly dubbataa jechuudha. Sanyiin dubbii waaqayyooti. Kanaaf dubbii waaqayyoo kuni nama irra margu qaba. Nama irra margine qaba. Nama dafee keessatti margu qaba keessaa dafee kan badu qaba. Nama tasumayyuu dhaga'ee yookaan immoo irra margine qaba. Kanaaf dubbii waaqayyoo waan nama keessatti hojjetudha. Jireenya namaa kan transformid godhu. Fayyina keenyaaf illee dubbii waaqatii fayyine. Wangeela Kiristoos dhageenyee fayyine ulfinni isaaf haa ta'u. Ammallee immoo wangeela kanaan jiraanna. Ammallee wangeela kanaan galata gooftaa keenya Yesus Kiristoosiin ittiin tajaajillee ittiin namootatti jajjabina namootaatiif taanee jiraannaa jechuudha. Lakkoofsi 18 akka jedhu Yesus itti fufee egaa fakkeenyi namichi sanyii facaasuu maalitti akka hiikamu dhaggeeffadhaa jedheen jaroota kanaan dhaabbatanii dhaggeeffatu fakkeenya isinitti meera hiikan isaa immoo kanaamee dhaggeeffadhaa jedhee lakkoofsa 19 irratti yeroo dubbatu maal jedha akkuma sanyii karaa bukkeetti facaafame ta'e eenyullee dubbii mootummichaa dhaga'ee yoo hubachuudhaa baate inni hamaan dhufee dubbicha garaa kasaa keessatti facaafame hin buutataa hin buqqisaa hin fudhataa jechaa jira gooftaan keenya Yesus Kiristoos. Kanaaf isa karaa irratti facaafame isa karaa irra bu'e isa bakka sirriin buune dhaggeeffataniiru namoota kana keessaa magaa laala namoonni dhaggeeffatan kun dubbiin kuni kan isaan calma dhaggeeffatan hin hubanne garuu. Kanaaf maalli bakka bu'a wanaan jettan kuni gurraan dhagaanii understanding kooni. Wangeelli keenya akkuma beektani dhaga'uu barbaada jalqabarra erga dhagaanii booda hubachuu barbaada erga hubatanii booda amanuu barbaada erga amananii dubbachuu barbaada erga dubbatanii booda hojiirra oolchuu barbaada. Sadarkaadhaan akkaataa kanaan deema ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Jara kana gaafa laaltan garuu hin dhagaan malee hin hubanne jechuudha. Hin dhagaan seexanni dhufee battanumatti jireenya isaanii keessaa maal godheera yaada kana buqqisee fudhate karaa irratti harkaa isaan irraa faallaa deemsee jechuudha. Namoonni kun nama gooftaa beekan miti gabaabumatti olaaltan nama gooftaatti amanaa jiranii miti. Yaada seexanaatiin sammuun isaanii kan sakaallame kan dukkanaa'e. Lakkoofsa 9:17 gooftaan keenya namootatti dubbataa ture san keessa warra jiranii jechuudha. Hin dhaggeeffattu garuu hin hubattani. Lakkoofsa 19 kanaa qaba ilaaltan. Kanaaf ergaa Yohaannis boqonnaa Yohaannis 1:5-19 irratti gaafa ilaaltan nuyi waaqarraa akka taane addunyaan kun seexana akka qabamne beeknaa jedha Yohaannis yeroo dubbatu. Yohaannis ergaa duraa 5:19 irratti. Kanaaf hin hubatu seexanni isnaach godha jireenya isaanii keessaa buqqisa keessaa fudhata namoota baay'eetti amma wangeela dubbannaa gurraan dhaga'u garuu hubatan. Gurraan dhaga'u jireenya isaanii sana. Gurraan dhaga'u jireenya isaanii dukkana. Kanaaf namoonni akkasii boor nageen ta'uu hin danda'an. Jireenya isaanii jijjiiramuu hin danda'u. Ergaa Qorontoos lammataa boqonnaa 4:3-4 ilaala dhagaati. Kanaaf namoonni akkasii hin dhaga'u malee hin hubatani jechuu isaati gooftaan keenya. Karaa irratti kufe gaafa jedhu hin dhaga'u hin hubatan. Battanumatti seexanni isaan keessaa waan dhagaan kana maal godha? Butee fudhataa jechuu isaati. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Namoota dubbii kana dhageenyee jireenya keenya keessatti margu haa taanu malee kan seexannu keessaa butatu akka hin taane gooftaan jireenya keenya keessatti sanyii gaarii akka facaasu akka nu jajjabeessu abdiin qaba. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Lakkoofsi 20 waanuma kanaa hima. Lakkoofsi 20 immoo warra sanyii qoree keessa faca'ee jedha. Lakkoofsi 20 akkam jedhaa? Akkuma sanyii lafa dhakaa keessatti facaafame isa qoree miti dhakaarra jechuu kooti horii. Akkuma sanyii lafa dhakaa keessatti facaafame ta'e akkasumas namni dubbicha dhaga'ee achumaan gammachuudhaan fudhatu. Inni immoo yeroodhaaf malee hundee hin qabu. Yeroodhaan malee hundee hin qabu. Sababii dubbichaatiin rakkinni yookas ari'atamuun yommuu ka'u
achumaan gufataa jedha. Ilaalaa dhakaarra margee biyyee qaba garuu dhakaarratti margee yeroodhaa fi hundee garuu hin qabu. Kanaaf rakkin yeroo dhufu namoonni akkasii maal ta'u jechuudha. Egaa akkuma beeknu sanyiin lafarratti hin bu'aa lafa gaarii yoo ta'u baatee kan jarri isaa dhakaa ta'e maal ta'a? Yeroodhaa fi margaa yeroo gabaabaa booda maal ta'a? Hin goggooga. Yeroodhaaf marga malee yeroodhaaf sanyii yookaan immoo ol ba'a malee maal ta'a? Hin badaa jechuudha. Namoonni wangeela gooftaa keenya Yesus Kiristoos dhagaanii yeroodhaaf ittiin gammadanii ol utaalan kunis akkasi. Emotionally hin dhaga'u, emotionally waan amma ta'u kana understand godhu, hin faarfatu, hin gammadu, superficialidha waan isaan godhan kun baay'inaan. Maaliif ammatti jireenyi isaanii, yaadni isaanii hundumtuu wangeela kana fudhachuu fakkaata. Garuu wanni isarra inni marge kun dhakaa waan ta'eef, rocky ground waan ta'eef marguu hin danda'u, hundee godhachuu hin danda'u, gadi fagaachuu hin danda'u. Battalumatti yeroo rakkinni dhalatu, yeroo ari'atamuun dhufu, yeroo waa'ee wangeelaa kana dhibamuun dhufu maal ta'u hin galuu jechuudha. Namoonni baay'een amma wangeela itti himnaa, wangeela hin fudhatu, gaafa haala wangeelaa kanaan wanni tokko dhufu kompromaayizii godhu. Wangeelicha gara ganuutti deemu jechuudha. Kanaaf ari'atamni kun wangeela akka isaan ganan godha. Kanaaf Yohaannis yoo argitan ergaa Yohaannis ergaa jalqabaa lakkoofsa boqonnaa 2 lakkoofsa 19 irratti gaafa argitani namoonni nu gidduu turuun isaanii kun nama keenya fakkaata turanii garuu immoo nu gidduu dhaabanii deemanii. Inni umar dubbatu maal jedhaa? Nu gidduu dhaabanii deemuun isaanii kun maalummaa isaanii akka gadi baasu waan ta'eef gadi ba'uun isaanii deemuun isaanii dirqama ture jechuudha. Unmasked ta'anii jechuudha. Nama dhokatan turanii amma garuu maalummaan isaanii gadi ba'ee jechuudha. Hin margan yeroodhaa fi wanni irra margan dhakaarra hundee hin qabanii saniin booda ari'atamuu wangeelaa kun gaafa dhufu karaarraa fiigan. Kanaaf namoota baay'ee yeroo arginu wangeelatti himnaa wangeela dhaggeeffatu ammanumatti wangeela gananii immoo gara biraa deemu jechuudha. Har'a argita haala akkasii argitu. Jireenya kiristaanaa keessatti wanni baay'een yeroo waa'ee wangeelatiif waa'ee fayyina gooftaa keenya Yesus Kiristoos nu kenne kana gaafa dhaggeeffannu jajjabaannee isa duukaa buunee isaaf of kenninee wangeela kana maali waamichi keenya iyyuu wangeela kanaaf of kennudha. Gatii nu gaafatu hundumaa gatii wangeela kana baasudha. Maaliif gatii nu baafnu guddaa miti. Cubbuu bara baraan itti adabamuudhaaf kaamee tureyyuu gooftaan keenya fannoo irratti gatii nu baasee nu fayyiseera. Gatii guddaan kana caalu maali? Jaalalli kana caalu maali? Kanaaf wannumti guddaan gooftaan keenya Yesus Kiristoos hordofuudhaan isaaf galataaf ta'uudhaaf deemnu gatii nu baasisu hunda baasisuun nuuf kabaja gooftaa keenya Yesus Kiristoos fidu waan ta'eef ergaa wangeela keenyaati. Saba Waaqayyoo ulfinni Waaqayyoo faata. Kanaaf yeroo hundayyuu jeenuun kiristaanitii yookaan immoo feelooshipii sirriin, dhugaa sirriin, fayyinni sirriin maal qabaachuu ture jiraata? Gatii nama baasisu hundumayyuu itti deemanii gatii nama baasisu hundumayyuu dhiibbaa namni fidu, addunyaan fidu, haalli fidu, ari'atamuun wanni barbaade. Bara durii abbootiin keenya wangeela kana baay'ee ari'amaniiru, kuuniin qalamaniiru, akkaataan taaneen du'aniiru. Bara kana waan akkasii hin jiru. Ari'atamuu baay'een hin jiru. Ispeeshaalii bara hamma keessa jiru kana bakka itti ari'atamu jira. Bakka wangeela keessatti namoonni itti rakkatan jiru. Gadi baanii wangeela dubbachuu bakka itti ari'ataman ammayyuu jira. Hin jiru jechuu koo miti. Garuu sistemaatik karaa ta'een amma ari'atamuun kan jiru. Akkamitti yeroo keenya saamuudhaan seexan. Yeroo wangeelaaf qabnu, yeroo kadhannaadhaaf qabnu sanyii nurra faca'e kun akka hundee hin godhanne, akka gadi hin dhaabanne, akka namoota gara biraatiif hin taane bakka mooksa addunyaa kanaaf faarfannaa dhaggeeffannaa jireenyi keenya deebi'ee sanu. Hin utaallaa jireenyi keenya deebi'ee sanu. Waldaa keessatti hin galateeffannaa konferansii irratti hirmaannaa jireenyi keenya deebi'ee sanu. Maaliif jireenyi keenya akka jijjiiramu dubbii Waaqayyoo kana gadi fageenyaan dhaga'uudhaan, barachuudhaan, irra deddeebuudhaan waan hin taaneef devotionalidha, yeroodhaaf, superficialidha, emotionalidha. Inni kun barbaachisaa miti jechuu koo miti. Faarfannaan gaariidha, utaaluun gaariidha. Waan hundumtuu gaariidha. Garuu waan isa caalu barbaachisaan waa'ee jireenya keenya keessatti Waaqayyoon kaa'e kun akkaataa firee yookaan ija ittiin godhachuudhaaf ta'uudhaaf qophaa'uun barbaachisaa ta'a jechuudha. Ergaa Qorontos
isa jalqabaa boqonnaa 11 lakkoofsa 19 laala. Ximooxiyoos lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 12 irratti laala. Isini otoo jabaattanii dhaabbattanii gooftaan keenya yeroo deebi'ee dhufu isa wajjin kabajaan dhaabattu jedha. Maariqoos 13:13 laala. Waa'ee maqaa kootiif jibamuu dandeessu, waa'ee maqaa kootiif ari'amuu dandeessu, garuu haga dhumaatti dhaabattu taanaan ijoollee koo taatu jedha gooftaan keenya Yesus Kiristoos yeroo dubbate.